Hello, ana Dr. Abarraa Ulaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaan jedha. Asumaanii har'a kan nuti ilaallu waa'ee faayidaa yeroo ulfaa avokaadoo nyaachuun haadholii ulfaa fi daa'immaniif qabu kan jedhudha. Faayidaa yeroo ulfaa haadholiin yoo avokaadoo nyaatan argatanii akkasumas immoo daa'imman yoo avokaadoo nyaatan faayidaa akkamii argatu, yoom jalqabuu qabu, akkamitti haa jalqaban kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Mee jalqaba faayidaa avokaadoon haadholii ulfaaf qabu haa ilaallu. Avokaadoon gosa nyaata waan hedduu haadha garaatti baattuuf fayyadu of keessaa qaban keessaa isa guddaa fi isa tokkodha jechuudha. Nyaata haadholii ulfaaf rikemandi ta'an keessaa tokko avokaadoodha. Sababni isaas egaa avokaadoon faayidaa mataa isaa qaba. Akkasumas kontentiin isaa haadholii ulfaaf ni fayyada waan ta'eefidha. Avokaadoon faayibarii hedduu waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa yeroo ulfaa mudachuu maluuf akkasumas immoo dabaluu dhiibbaa dhiigaa fi akkasumas sukkaara yeroo ulfaa dhufuuf hanga ta'e hir'isuuf ni gargaara. Yeroo ulfaa akkuma beekamu gogiinsi garaa ni mudata. Kan hir'isuuf yookaan ittisuuf avokaadoon ni gargaara. Akkasumas yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa dabaluu, sukkaarri dabaluu waan akkas akkasii kanaaf avokaadoon ni fayyada. Kunis sababa kontentii avokaadoon of keessatti qabu kanaaf fayyadanidha. Gosni coomaa gosa lama jiru. Saturated fat and unsaturated fat jedhamu. Gosa coomaa isa gaarii ta'e qaama keenyaaf akkasumas gosa coomaa qaama keenya miidhuu danda'an jedhamuudhaan jechuudha. Avokaadoon gosa coomaa isa gaarii ta'e hedduu waan qabuuf haadhaafis ta'e daa'ima gadameessa keessa jiruuf baay'ee fayyada. Akkasumas hirriba dhabuu yeroo ulfaa akkasumas fayyummaa onneef sirna marsaa dhiigaafillee hedduu ni gargaara. Kana malees egaa mineraalota fi vaayitaaminoota yeroo ulfaa barbaachisan hedduu qaba. Haadhi tokko yeroo ulfaa daa'imni gadameessa keessatti ariitiin guddataa jira. Yeroo kana immoo mineraalota, vaayitaaminoota, kaaloorii adda addaa ni barbaaddi. Isaan kana hedduu of keessaa qabachuudha avokaadoon. Fakkeenyaaf fooleetii, vaayitaamin C, maagniziyeemii hedduu of keessaa qabu waan ta'eef haadholii ulfaaf gaariidha. Mineraalota akka maagniziyeemii fi kaalsiyeemii qabaachuun isaas akka yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa ol hin kaaneefis ni fayyada. Hypertensive disorder of pregnancy yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun kan baramedha. Isaan kana hir'isuuf ni gargaara jechuudha sababa mineraalota akka maagniziyeemii fi kaalsiyeemii hedduu of keessaa qabuuf. Kana malees wantoota akka kaarootinoid luteen jedhaman kan akka seelonni hin miidhamneef fi akkasumas fayyummaaf guddina agartuu fi sammuu daa'ima gadameessa jiruuf gargaaran ni qaba. Wanti kaarootinoid luteen jedhamu kun antioksidaantiidha. Antioksidaantiin immoo wantoota qaama namaa miidhan namarraa ittisuu keessatti gargaaru. Kun immoo fayyaa daa'ima gadameessa keessa jiruuf akkasumas guddina qaamaa agartuuf sammuu daa'imaaf ni gargaara jechuudha. Avokaadoon nyaata mi'aawaa salphaatti qophaa'udha. Kan pirootiiniif gosa coomaa gaarii, elementootaa fi vaayitaaminoota hedduu qabu waan ta'eef haati ulfaa yoo nyaatte akka hin beelooneef jabaattee fi si'attuu taate yeroo ulfaa akka dabarsitu ni gargaara. Mee faayidaa avokaadoon daa'immaniif qabu garasitti immoo yoo dabarre daa'imman yoom avokaadoo nyaachuu jalqabuu qabu akkasumas faayidaan isaa maal jennee ilaalle umurii ji'a 6 eegalee wantoota daa'imman akka nyaata dabalataatti eegaluuf argachuu qaban keessaa tokko avokaadoodha. Kun beekamaadha jechuudha. Avokaadoon faayidaa hedduu daa'immaniif qaba. Akkasumas daa'imman ji'a 6tti jalqabuu danda'u avokaadoo. Sababni isaas gosa coomaa isa gaarii ta'e akkuma duraan jedhe monounsaturated fats kan guddina qaamaaf sammuuf for brain development and myelination baay'ee barbaachisaa ta'e hedduu qaba. Akkasumas gosa coomaa kan gaarii hin taane kan koolesterool jedhamu of keessaa hin qabu. Avokaadoon cooma qaba. Coomni sun koolesteroolii miti. Koolesterool of keessaa hin qabu avokaadoon. Gosa coomaa isa gaarii ta'e isa sammuu guddina daa'imaaf gaarii ta'e dandeettii yaaduu fi yaadachuu daa'imaa kan cimsu of keessaa qaba. Vaayitaaminoota, elementootaa fi maayikiroonutriyentoota kan fayyaa daa'immaniif barbaachisan hedduu of keessaa qaba. Kana malees qopheessuuf kan yeroo hin fudhannee fi salphaa kan ta'edha. Akkasumas nyaata callaa allerjii fiduu isaanii xiqqaa ta'an keessaa isa tokkodha. Gosa nyaataa daa'immanitti allerjii hin fidne carraa allerjii fiduun isaanii gad bu'aa ta'e keessaa tokko avokaadoodha. Kanaaf daa'immaniif avokaadoo kennine tarii allerjii godhatonnee yaaddoon jechuudha yeroo baay'ee. Hanga kaaloorii gaarii ta'e kan daa'immaniif barbaachisu waan ta'eef guddina qaama daa'imaaf illee ni gargaara. Akka daa'imman jabaatu furdatu ni gargaara jechuudha. Amala farra baakteeriyaa fi ittisoo dhibee adda addaa cimsuu hedduu waan qabuuf akkuma sila jennee antioksidaantii waan of keessaa qabuuf ittisoo qaama daa'imaa cimsuufis ni gargaara.
Akka waliigalaatti faayidaa avokaadoon haadha ulfaaf daa'immaniif qabu kanadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Laayik, koomeent, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. Turtii gaarii.